Attamooltan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya oduun roobii har'aaf qabnu kunoo. Bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti dhuma baatii hagayyaaf jalqaba baatii fulbaanaa gidduutti hidhattoota adda bilisummaa uummata Tigraay waliin hidhata qabaniin humnaan gudeeddiif ajjeechaan gaggeeffame jechuun kan Amnesty International gabaase kan akkaan Yuunaayitid Isteetsii yaaddeesse ta'uu dubbi himaan ministirii dantaalaa Ameerikaa Ned Price ibsanii jiru. Gareeleen hidhatan marti dhiittaa mirga namoomaaf hokkara siviilota irratti gaggeeffamu akka balaaleffataniif xumuratti tolchan gaafanna jedhan. Qorannaa qabatamaan gaggeeffamee ajjeechaa dhaqqabeef itti gaafatamummaan akka jiraatu kunis rakkoo uumameef furmaata lubbuu dheeratu akka ta'u ejjennaa keenya isa cimaa akka ta'etti tura jedhan. Miidhaa dhaqqaban ilaalchisee gabaasa dhiyaatan itti fufuun walitti bu'iinsa waraanaa xumuratti tolchuun barbaachisaa ta'uusaa hubachiisa jedhan Ned Price. Kanneen walitti bu'iinsa kana keessa harka qaban marti hokkaraaf ajjeechaa dhaabuu akka qaban gaafachuus itti fufnaa jedhaniiru. Kana malees gargaarsi dhala namaa kan lubbuu namaa du'arraa oolchu dhorkaa tokko malee akka seenu walitti bu'iinsi jirus karaa nagaan akka furamu gaafachuu itti fufnaa jechuudhaan dubbi himaan ministeera dantaalaa Ameerikaa Ned Price ibsanii jiran. Addunyaa irratti dubartoota sababa sagaagalummaan biyya tokkorraa gara biyya biraatti seeraan ala daddabarsaman kanneen lakkoofsaan hedduu ta'an keessaa dubartoonni Naayijeeriyaa tokko ta'uu dhaabbattoonni tokkummaa mootummootaa beeksisanii jiru. Garuu dubartoonni ofuma isaaniiyyuu yakka akkasii raawwachuu keessaa harka akka qaban beeksisanii jiran. Bara 2014 Latiifaa Ayodeele fira ishee dubartii taateetu akka isheen gara Maaleeshiyaatti deemuun barnoota isheetti fuftuuf afeere. Garuu imaltuu hamaa booda Liibiyaa innaa geessu dubartii ishee bulchituutu hojii sagaagalummaa irratti akka bobbaatu na taasisee jechuun dubbatti. Called halos is those halos that they now arrange us inside at the back 24. Konkolaataa duubaan banaa Hilux waan jedhan qabu. Karaa duubaa akka teenyu godhu gara nama 24 ta'utu duubaan ta'a. Gabbinaa keessaan immoo nama 8 fe'u. Walitti tuuchaanee dhiibboon teenya. Dubartiin nu bulchitu immoo akka nuti maallaqa isheen gaafanneef konkolaataa Hilux kan biraa fudhattii jette. Hanga guyyaa miliqxee baatu waggaa 4 guutuu gabrummaa sagaagalummaan qabamtee turuu dubbatte. Dhaabbati Naayijeeriyaa keessatti namoota seeraan ala deddeebisuu ittisuuf hundeeffame akka jedhutti namoota seeraan ala nama deddeebisan jedhamuudhaan bara 2019 shakkiin hidhaman keessaa walakkaa akka ta'an dubartoota umriin isaanii guddaa kanneen dubartootaaf shamarran seeraan ala deddeebisan ta'uu ibsee jira. Afrikaa waaltaa keessatti miseensota imala nagaa eegsisuu irratti jiranii qabaman arfan akka gadhiifaman gochuudhaaf hojjetaa akka jiru ta'uu tokkummaan mootummootaa beeksisee jira. Namoonni arfan kan hidhaman gara jalqaba torban kanaatti ture. Arfanuu miseensota waraana Faransaayii yoo ta'an kan hidhamanis wiixata darbe ture. Dirree xayyaaraa magaalaa galma mootummaa Riippaabilikii Afrikaa Waaltaa Baanguyi keessatti ennaa jeneraala Faransaay Steefan Maarchanooriif eegumsa gochaa turanitti qabaman. Jeneraaltichi ajajaa humnootii nagaa eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa turan. Wiixata darbe pireezidaantii Riippaabilikii Afrikaa Waaltaa Beeljeemii ennaa deebi'an jeneraaltichi immoo dirree xayyaaraa sanarra turan. Isaanis ega biyyattii gadhiisanii ba'anii booda eegdonni jeneraaltichaa arfan hidhamanii sa'aatii walakkaa booda xayyaarri pireezidaantii biyyattii qubatee jedhamee jira. Dubbiimaan tokkummaa mootummootaa Steefan Jaarik kibxata darbe Niiwuyoork keessatti oduu gabaastotaaf akka ibsanitti qaamni imala nagaa eegsisuu mootummaa Riippaabilikii Afrikaa Waaltaa wajjin quba kan wal qaban yoo ta'u warra hidhaman arfan gadhiisisuuf hojjechaa jiru. Maaliif akka hidhaman poolisiin ibsa kan hin kennine yoo ta'u suuraan loltoota Faransaay arfanii meeshaa waraanaa isaaniif waraqaa eenyummaa tokkummaan mootummootaa kenneef miidiyaa hawaasummaa Afrikaa keessaa irratti kan gadhiifame yoo ta'u dhaamsa Faransaayiin pireezidaanticha ajjeesuuf yaalte jedhu waliin ba'ee jira. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden caasaa maallaqaa ka biyyootii gama dhiyaa keessa Raashaa baasuun baankiiwwan gurguddaa kan Raashaarra uggura kaa'anii jiru. Kunis Raashaan seera addunyaa cabsuun Yuukireenii weeraruu waan jalqabdeef deebii kennamee jedhamee jira. Lammiiwwan Yuukireen haleellaa Raashaan irraan ga'uuf jirtuuf qophaa'aa yeroo jiran kanatti pireezidaan Baayiden immoo rakkoo kana ilaalchisee kan dubbatan yoo ta'u, kanaafis pireezidaantii Raashaa Vilaadimir Puutiin balaaleffatanii jiru. This is the beginning of a Russian invasion of Ukraine, as he indicated and asked permission to be able to do from his. Kun jalqabbii weerara Raashaan Yuukireen irratti gaggeessituuti. Kunis akkuma Puutiin kana gochuuf gumii biyya isaa bulchu keessatti seera tumtoota eema gaafate sanaatti gaggeeffame. Uggurri marsaa duraa kaa'ame kun baankiiwwan Raashaa lamaa fi hoogganoota daldalaa beekamoo kanneen dhiibbaa siyaasaa gochuu danda'an irratti yoo ta'u, tarkaanfiin biroonis fudhatamuu pireezidaan Baayiden labsanii jiru. We're implementing full blocking sanctions on two large Russian financial institutions, VEB and their military bank. Liqa maallaqaa Raashaan fudhatte irratti uggura waliigalaa hojiirra oolchina. Kana jechuunis mootummaa Raashaa caasaa maallaqa biyyoota gama dhiyaa keessaa kunnee jirra. Kana jechuun jedhan Baayiden biyyooti gama dhiyaa keessaa maallaqa argachuu akkasumas gabaa keenya irratti yookaan gabaa warra Awurooppaa irratti liqaa haaraa argatuun daldalachuu hin danda'u jedhan. Gama kaaniin Jaappaanii fi Awustiraaliyaan Raashaan tarkaanfii Yuukireen irratti fudhataa jirtu kanaaf uggura kaa'uun Ameerikaa, Gamtaa Awurooppaa, Kaanaadaa fi Jarmaniitti dabalamuu isaanii roobii har'aa beeksisan. Weerara pireezidaantiin Raashaa Vilaadimir Puutiin gaggeessan akka nammaan ittisuuf jecha uggura kana caalaa hatattamaan hojiirra akka ooluuf ministeerri haajaa alaa Yuukireen Dimeetiro Kuleebaan gaafatanii jiru. Oduun har'aaf qabnu kanuma. Godina Baalee Bahaa aanaa Gololchaatti namoonni bakka qorannoo albuudaa fi addaan bahee soqamee qotaa turanii irratti biyyeen jigee namoonni 7 du'aniiru. Aanga'oonni aanichaa VOA'tti akka himanitti obbo Shallamaa Tacaanee hoogganaan waajjira koominikeeshinii aanaa Gololchaa reeffi namootan kana bahee akka awwaalame dubbataniiru. Dhimma kana irratti Galmoo Daawwitii bal'inaan gabaasa qopheesse qaba ittaanee dhiyaata. Akka aangawaan waajjira koominikeeshinii aanaa Gololchaa obbo Shallamaa Tacaanee jiranitti balaan kun Baalee Bahaa aanaa Gololchaa ganda Bullaallaa Kaajawaa bakka baasoo diimaa jedhamutti mudate. Jiraattonni gandichaa kan eeyyama albuuda baasuu hin qabne jedhan bakka qorannoo albuudaaf adda bahee qoratamaa jiru kanatti adoo albuuda baasuuf qotaa jiranii biyyee fi dhagaanitti jigee lubbuun namoota kanaa darbuu dubbatan. Naannoo gaara Kubbaayoo jedhamutti naanna'ee bosona argamuudha. Kanaan wal qabatee iddoo sana ministeerri albuudaa fi waajjirri misooma albuudaa godina Baalee Bahaa wajjin ta'uudhaan qorannoo naannoo sanitti ogeeyyiin isaanii argamanii qorannoo geggeessaa turanii. Bu'aan qorannoo sanaan argamee iddoo kana albuudatu jira jedhamee qorannoo isaaniitiin mirkanaa'ee ifatti beekamu kan hin jirre ta'uu isaati. Wantichi piroosesiirra jira. Kanaan osoo jiru namoonni hawaasni ganda kanaa gareedhaan walitti gurmaahanii albuudatu iddoo kana jiru jechuudhaan gareedhaan gamtaadhaan ta'aniiti hojii albuuda baasuu sanirratti bobba'anii balaan kun kan uumame biyyeen gaararraa dhakaadhaan bu'ee walitti bu'uudhaan lubbuun nama 6 battalumatti kan darbu yeroo ta'u namni tokko immoo gara mana yaalaa geeffamaa osoo jiru lubbuun isaa daandirratti kan darbe waliigala lubbuun nama 7 balaa kanaan kan darban ta'uu isaati. Obbo Shallameen namoonni 11 kaan kan balaa kanaan miidhaman jedhan hospitaala Ginniiritti yaala fayyaa argachaa jiraachuus himanii jiru. Jiraattonni kun adoo eeyyama hin qabne akkamitti hojii kanarratti bobba'uu gaaffii jedhuufis akka ittaanutti deebii kennan. Beekamtii waajjira misooma albuudaa aanaa dabalatee beekamtii waajjira misooma albuudaa godina Baalee Bahaatiin ala. Dargaggoota kanaaf carraan hojii jedhamee wanni seera qabeessa ulaagaa guutanii irratti gurmaa'ee waraqaan hayyama albuudaa isaaniif kenname kan hin jirre ta'uu isaati. Egaa wanta kana qotuu eegalanii akka odeeffannoo qabutti waan guyyaa 2 guyyaa 3 caalleedha. Eegumsi isaa gandaan taasifama. Qabeenyichis kan hawaasaa waan ta'eef qabeenya nama dhuunfaa ta'ee qabiyyeen itti kennamee kan hin jirre ta'uu isaati.
akka carraa ta'e yeroo sanitti qaamni eegumsa irrattis jiru argamee waan sanii irraa dhorkuu hin dandeenye. Kanaan wal qabatee ammatti ammoo balaan kun irra deebiidhaan akka hin saaxilamneef namoonni naannoo sanitti eegumsa irratti kan argaman ta'uu isaati. Dhimma kana wal qabatee bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaas ibsa kaleessa baaseen du'aatii namootaan kanaan gaddi itti dhaga'amus ibsee jira. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Adaamarraa. Waggaa tokkoon dura muddee 19 bara 2020 magaalaa Tiriintiinoo kan biyya Xaaliyaanii keessatti argamtu re'eewwan horsiisuun akkasumas waan aannan re'ee irraa argamuun waan adda addaa oomishuudhaan hawaasa tajaajilaa kan turte Agiituu Eddoo Guddataa ajjeefamuunis in yaadatama. Namni Agiituu ajjeeseera jedhame sun torban darbee adabbii hidhaa waggaa 20 irratti murtaa'eera. Murtii hidhaa kanaa irratti jaallanneen obboleettii hangafa Agiituu Beetaliheem Guddataa Kaalifoorniyaa irratti kan argamtu keessatti kan argamtu haasofsiiftee jirti. Itti aanee dhiyaata gabaasni jaallanne. Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatootaa fi daawwattoota keenyaa har'a keessummaan fudhadhee dhiyaadhe aadde Beetaliheem Eda'oo Guddataa jedhamu. As Yuunaayitid Isteets kutaa Kaalifoorniyaa irraa. Jalqabaa baga nagaan dhuftaniin jedha. Baga nagaan nu eegdee baga carraa kana naa kennite galatooma. Tole egaa mariin keenya waa'ee obboleettii keessan aadde Agiituu Eda'oo Guddataa kan bara 2020 muddee keessa Xaaliyaanii keessatti namaan ajjeefaman irratti. Gidduu kana akkuma beekamu manni murtii biyya Xaaliyaanii naannoo isaan itti dadhaban sanatti murtii kenneera. Maal dhageessan? Egaa wannan dhageenye murtii waggaa 20 itti murtaa'ee jedhanii dhageenye. Egaa maatiin kun egaa miti intala keenya dhabnee obboleettii keenya dhabneeti gara murtiitti deemuunsaa murtii argachuunuyyuu gaariidha. Haa ta'uyyuu malee murtiin ni kenname suni nun gammachiisne baay'ee nu gaddisiiseera. Haa ta'uyyuu malee ishee argachuu hin dandeenyu wannuma ta'eeti garuu isa rabbitti waaqayyotti dhiisnagaa maal goona. Egaa yeroo walii wajjin haasoftan akka obbolaatti rakkoodha jedhanii wanti isinitti kaasan waan itti yaadda'an jira ture? Eeyyeni wanni yaaddeessuu kan ture waggaa lamaan duraa namticha tokkotu see sodaachisee ture. Isa neevarishiiti ollaadhuma. Akkuma bakka waa'ee reesistifaa waa'ee maaliifaas dhufte maal hojjettaati asitti maaliif hojjettaa gara biyya kee dhaqee waa'ee akkasii tureyyuu. Dhufeessi fiizikaalis intini godheera. Isa immoo intini gooteetti ishiin gara bukaatuu qabattee fa'aa namtichi hidhaas galee xinoo ture ergasii booddee ba'e. Hin jira. Sodaachisiin hin jira. Ishiin garuu hojii ishee jaallatti baay'ee achirraa baqachuu hin dandeessu. Re'oota qabdi. Waa'ee baay'ee qabdi. Achitti pilaaniin ishee baay'ee guddaa ture. Isa dhiistee deemuun baay'ee rakkisaa ture. Kanaaf achi turte malee nuti illee timneen deemii bahii biyya kana iddoo bira deemii jenneen ishiin garuu didde. Egaa kana wajjin dubbattanii yeroo dheeraa boodadhaa kun kan uumame? Waggaa tokko booddee ta'e kun. Egaa akka isaan nutti himanitti poolisiin namticha achumatti argate re'oota eegaa ture. Erga ishee ajjeesee booddee achitti akkas dhageenye egaa. Isin egaa Kaalifoorniyaa baatanii gara sana gaafa deemtan akkamittiin lafa qe'ee ishee ga'uu dandeessan nama isin gargaaree jiraa? Faazariin tokko qeesiin warra kaatolikii tokkotu jira achi kan wal beeknu.
isa waliin quunnamnee innis immoo warri abukaatoo kana waliiniin nu abukaatoo isin barbaachisa jedhee isa sirreessee nu eege. Warri immoo Sitii Tirantiinoo baay'ee kabaja argachuu qabu isaantu hoteela afaa sirreessanii warruma xaaliyaanitu nu helpii godhe nu gargaare baay'ee. Immoo warra imbaasii Itoophiyaan yeroo sanaa isaanis baay'ee nu gargaaraniiru. Mainly the city mayor of the city baay'ee nama gaariidha baay'ee. Isa hunda arreenjii nu godhanii kantiibaan eeyyeen arreenjii nu godhanii nu eeganii dhugaa jechuudha. Oomaan rakkatne yeroo achi deemnu hanga deebinee hanga Itoophiyaatti deebineeti reefa ishee qabannee wanna hunda sirreessanii nu eegan dhugaa jechuudha. Gaggeessaan ishidhaayyuu baay'ee gaarii ture. Warreen kaatolikiin qeesiin kan achi nu guddisanii asirraa xaalaanii kan deemanii jiruyyuu isaanis nu bira jiru. Saramoonii isaa hunda isaa walumatti orgaanaazii godhanii ishee sirriitti gaggeessanii gara biyyaa. Adda Beetlehem xiqqoo ulfaachuu hin danda'a. Garuu carraa wal arguu ituu qabaatanii nama hin ajjeese jedhame kana maalittiin jechuu barbaadu? Ani kan jechuun barbaadu mucaatu ofiisaa ka'ee kana godhate moo wanni isa forsii godhee dubarraa kana gochuu malee something will happen to you jedhanii wanna sodaachisanis natti fakkaata. Shakkiin qaba. So jechuun baay'ee namatti ulfaata. So innis yoo godhatee rabbi naa gaafatu dhugaa ishee rabbitu baasa. Ammallee shakkii qabna nuti. Duubaatii akka inni taasisuu fi dhiibbaa jiraa shakkii jedhu qabdu. Nan qaba mataa kootiin nan qaba. Maaliif namni waliin hojjetee namni waliin nyaatee hojii kennitee fi maaliif akkanatti nama godha? Inni ajjeeseera jedhee amaneera. Eeyyeen nama tokko miti agituun. Wannan jedhu barbaadu warri nu gargaare jalqabarratti warri immoo haga ammaa waliin nu gargaaraa ba'anii warri ijoollee warroonni asii beeriyaa Oromoo Komitii keessa kan jiranis maallaqaanis wanuma hundaanis baay'ee nu gargaaraniiru. Immoo biyya keessattis wanni isheedhaaf godhameefis everything baay'ee galata galchuu barbaanna. Warroota nu wajjiniin nu dukaa wajjiniin kan ta'anii baay'ee galatan jedha. Kanuman jedha gaa. Tole Adde Beetlehem eda'oo guddata. Yeroo keessan fudhattanii nu dubbisuu keessaniif hedduu galatoomaan jedha. Galatoomi jaalladha. Lammiileen Kaanaadaa warreen konkolaataa fe'iisaa gurguddaa oofanii qajeelfama mootummaan kenne mormuudhaan diddaa agarsiisaa turan. Mormiin kun hawaasa irrattis waan miidhaa fiduu danda'uuf jechuudhaan mootummaan biyyattii tarkaanfii fudhateera. Qophiin keenya torbanii dirreen dimokiraasii dhimma kana irratti xiyyeeffatee isinii dhiyaata itti dhiyaadha. Shufeeronni lammii Kaanaadaa warreen konkolaataa fe'iisaa gurguddaa oofan torbawwan darbanii fi mormiidhaa fi diddaa agarsiisaa turan. Sababni mormii isaanii dhibee COVID-19 wal qabatee qajeelfamni mootummaan baase mirga keenya dhiibaa jireenya keenya hubaa jechuudhaan. Talaallii fudhachuu hin qabnu. Ala biyya alaa keessumaa Ameerikaa geenya deebinu ragaa talaallii agarsiisuu hin qabnu yookaan immoo ragaa talaallii sana agarsiisuudhaaf hiriirri dhaabbatamee eegamu yeroo keenya nu jalaa gubaa jira jechuudhaan. Mormiin magaalaa guddittii biyyattii Otowaatti jalqabe babal'atee amma riqicha Yuunaayitid Isteetsiif Kaanaadaa wal quunnamsiisu karaalee konkolaattonni fe'iisaa biyya lamman gidduu irra deddeebi'anu cufuutti deemeera. Tarkaanfiin isaanii mootummaa Kaanaadaas ta'ee mootummaa Yuunaayitid Isteetsi aarseera. Yuunaayitid Isteetsi
akka mootummaan Kaanaadaa tarkaanfii humnaa fudhatu karaa ministeera biyya keessaa Alejandro Maayorkaatiin waamicha dabarsitee turte. Kuni waan odeeffannoon jedhudha. Namoonni keenya hojii kanarratti hirmaachaa jiran maal jedhu? Obbo Fatansaa Iluu jiraataa biyya Kaanaadaati. Hojii konkolaataa fe'isaa daangaa ce'anii tajaajilan irratti hirmaachaa jiru. Karaa isaaniitiin sababa diddaa fi mormii kanaa nutti himu. Mormii kanatti hin amantuu? Barbaachisaadha jettuu? Gaaffii jedhurraa kaana. Akka nama industirii kana keessatti bobba'ee jirutti dhugaa dubbachuu fi kanatti hin amannu. Maaliif irra guddaa miidhamuun nudha. Yoo xiqqaate guyyaatti gama Kaanaadaa keessa yoo dhufnee kutaalee 2 dabarraa gama Ameerikaatti horanne kutaa 3-4 isteetota 3-4 dabarraa amma kana dabarru keessatti waan uummataa wajjin walitti nu fidu baay'eedha wajjin itti involve taana waan ta'eef. Inni kun dhibee nuun mataa keenya iyyuu nu ittisa waan ta'eef gama keenyaan itti namannee kan irrattis qooda hin fudhannee jechuudha. Garuu isinirra maaltu ga'e? Miidhaa maalii isinirra ga'e? Kan duraa irraa hawaasa irratti hoo maaltu ga'e? Nuuni warra industirii kana keessa jiru yeroo daangaa qaxxaamuruudhaaf jennu karaan nuti durbeennu karaan nuti baay'ee saffisaan irra deemnu cufamee jira. Maayila yookaan kiiloomeetira daangaa jarri hin cufne ulaa jarri hin cufne sana barbaachuuf maayilli nutti dabalamuun ni jira. Achirra yeroo geenyu immoo hundumtuu warri dhimma kanarratti amananii mootummaa fuuldura hin dhaabbanne mormii kana keessatti qoodan fudhannee hojii isaanii irratti bobba'an deemuudhaaf yeroo dhanu karaan tokkittiin qalloon baay'ee cufamuu sa'aatii dheeraa fudhachuutu jira. Yeroo achi adeemnus akkuma kanaa jechuudha. Gama uummataatiin immoo dhugaa dubbachuu fi keessattuu magaalaa guddoon biyyattii Ootawaa keessatti nyaanni istoora keessaa dhabamuurra ga'ee jira. Namni socho'ee hojjechuun baay'ee danqame. Daangaarras akkuma kanaa jechuudha. Waanni biyya kana lamman deemu waan salphaa miti. Nyaataaf dhugaatiin gama lammaniyyuu hin deddeebi'a. Inni kun dhiibbaa qabaateera. Kaampaaniiwwan hojjettoota isaanii hir'isan illee ni jiru. Kun akka biyyaattuu dhugaa dubbachuu fi dhiibbaa qabaateera. Sun immoo gadi bu'ee uummata jiraataas miidheera jechuudha. Mootummaan Kaanaadaa gochi shofeerotaa kun balaa qabaa jechuudhaan amma seera yeroo atattamaa raggaasisuutti deemeera. Tarkaanfii humnaas fudhateera. Tarkaanfii mootummaan fudhate kun ammam seera qabeessa? Mirga lammiin biyyattii qaban wajjiniin ammam wal simata? Waan jedhu irratti abbaa seeraa duraanii mana murtii waliigalaa Oromiyaa yeroo ammaa Kaanaadaa keessatti gorsaa seeraa kan ta'an obbo Israa'el Fayyisaa akka yaada isaanii nuu kennan affeerreerra. Dubbiin kun dubbii mirga nam-tokkee yookiin immoo mirga dhuunfaa individual liberty kan jedhamu sanaa fi waa'ee mirga waliigalaa collective right yookiin collective security. Kana gidduu walitti bu'iinsa jiruudha. Dubbiin kun kan inni ilaallatu. Walfalmiin mirga kana lamaan gidduu jiru akkamitti ilaalama yoo jette biyyi warra lixaa biyyi civilized world warri jedhamanii addunyaa kana irratti beeknu kun bu'uurri sirna isaanii bu'uurri siyaasa isaanii mirga ilma namaati beektaa individual liberty. Mirga ilma namaa. Daangaa malee kabaju beektaa yeroo nagaa keessa yeroo biyyi gaarii jechuudha. Amma COVID dhufeetii waan silaa noormaalii namni injooyi godhu waan namni silaatti gammadee akka barbaade jiraatu sana mootummaan akka gidduu seenee daangessuuf dirqisiise beektaa. Biyya Kanaadaa keessatti Charter of Rights and Freedom kan jedhamutu jira akka konstitushiniitti biyyoota kan biraatti kan beekamutu jechuudha. Konstitushiniin kun mataansaa wanti inni lafa kaa'e haala addaatiin sababa addaatiin yoo seerri waan kana daangessu jiraate irraa kan hafe mirgi dhuunfaa nama sarbamuu hin qabu jedha. Haalli addaa sun ammoo sababa COVIDtiin dhalate beektaa. Haala addaa sana dhalate. Haalli addaa kun maalinni nageenya biyyaatu gaaffii keessa gale. Fayyaa biyyaatu gaaffii keessa gale. Kanaaf sababa baraaruuf jecha nama dhuunfaa kana mirga isaa daangessuudhaafi seerri ni hayyama beektaa. Sanuma fudhachuu didan amma sanuma kan silaa chaarterii mirga namaatiin seerri lafa kaa'e kana fudhachuu didan amma namoonni. Gaafa sana kana fudhachuu didan ammoo extraordinary time haala addaa haala
balaan addaa yeroo dhufu tarkaanfii addaa fudhatanii mirga namaa daangessan tarkaanfii lammaffaatti seenee jechuudha mootummaan. Tarkaanfiin lammaffaa maalinni labsii yeroo atattamaa labsuu jechuudha. Kana jechuun egaa dhumarratti ammamiyyuu yoo sirna diimokiraasii kabajjataate ammamiyyuu mirga namaa hin kabajjataate yoo haalli atattamaa rakkisaan dhufee mootummaan biyya kanaas mirga namootaa keessatti mirga dhuunfaa mirga garee keessatti keessa galuu golee tarkaanfii fudhachuu hin danda'a jechuudha. Gaaffiin qabu hin danda'ama. Nageenya biyyaa nageenya uummataa. Eegsisuudhaa fi mirga nama dhuunfaa yookiin mirga nam-tokkee daangessuun tiraadishinii siyaasichaa tiraadishinii seerichaa keessa jira. Kana gaafa jedhamu akkuma si feesise kaatee hin gootu beektaa. Warri bakka bu'oota uummataa jedhamanis ta'e warri mootummaa jedhamanii kana taa'anii safaru beektaa. Akkamitti safaru? Yeroodhaan safaru tokko. Lammaffaa iskoop yookiin immoo bakka inni itti dhaqee hojiirra oolu daangessuudhaan. Sadaffaa haala yoo maal ta'eedha kanatti mirga namaa daangessisa jedhu waan qabatamaa ta'e safaramuu danda'uun lafa keesseetii haala sana keessatti duwwaa dhaqxee daangessitaa jechuudha. Utuma aangoonsaa jiraate illee aangoonsaa kun gallakkisaa miti beektaa hin safaramaa hin daangeffama aangichumti mataansaa. Keessummoonni keenya hedduu galatoomaa hordoftoota keenya qophiin keenya dirreen diimokiraasii inni har'aa kanumaan raawwata torban ijoo dubbii biraatiin walitti deebina.